Ashama arkafuune daawwattoota fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka isin jirtanitti sinaa dhaqqabu. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii. Egaan odeeffannoo ajaa'ibaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Odeeffannoon ajaa'ibaa guyyaa har'aa wantoota Oromiyaa keessatti halkan edaa qofti ta'an waan hedduu nama dinquudha. Keessumaayyuu yeroon ammaa kun yeroo filannooti. Samoona torbee kana keessa filannoon guutuu biyyatti taasifamu irratti iddoolee garaagaraatti naannawa Itoophiyaa hundatti buufanni filannoodhaa dhaabbataa akka jiru quba qabdan quba qabna. Lixa shawaati fi lixa wallaggaatitti wanti ta'ame waan addaati. Halkan eddaa buufata warri filannoo qopheeffate boordiin waraqaan filannoo achi keessatti kan hannaa'ee jiru. Filannoon dimokiraasii hin jiru. Filannoon Oromoon keessa hin jirre. Filannoon dhaabni siyaasa Oromoo tokkochi keessa hin jirre. Filannoo maaliiti kan jedhurraa wbon gaachana saba waajjiraalee yoo xiqqaate waajjira 13 ol ibidan daara badaakuu godhee wallaggaan filannoo jalaa bilisa baase shawaa lixaa filannoo jalaa bilisa isaan baase jechuudha. Filannoon isaan filatan tokkos hin jiru. Waajjira isaanii waraqaa isaan achitti qopheessan, korojoo isaan achitti qopheessan, dukkaana isaan achitti dhaabatan ibidan daara badaakuu gochaa bulan. Sababni isaa hammeenyeef miti. Paartii Oromoo keessa hin jiru. Oromoon filuu fi filatamu kan jiraatu yoo paartiin inni mataa isaa bakka bu'achi jiraate. Yoo argite Oromoo kanatu nuutaa jedhameetiniin kan achi kaa'amu jiraate filata Oromoon. Kasanirraa hafe eenyuun filata. Eenyuun filatan eenyuun dhiisan. Kan jiru biltsiginnaa qofa. Filannoo maal barbaachisa kun? Biltsiginnaan fiilmidhaa fi biyyoota adda addaa erdaataa irraa guuratuuf filannoon ta'amee injifanne akka jedhaniif filannoo kana gooti. Kanaaf wbon haala ajaa'ibsiisaa ta'een gama lixaa kanatti ajaa'iba akka ta'etti galgala edaa waraqaa isaanii, waajjira isaanii, dukkaana isaan filannoon beeytanii baay'isawee dukkaana akka shangoo tokkotu dhaabbata. Dukkaana san keessatti sharaa waxxaratanii yookaan immootu wanta akka daasaa wayiin ijaaranii sana booda galgala edaa jarri immootu milishaa fi poolisiin eeggama ture. Milishaa fi poolisii gurra qabanii jechuudha. Karaa gadhiisiisanii cincessaa bulan. Kana jechuun filannoon ummanni keenya isin filatu hin jiru jechuudha. Hin galuuf ummata kana. Argite? Wbon filattee filatu baattee ajaarraa qabu. Haa ta'uuti ummanni keenya kan burjaajofneef. Amma bakka hundatti waan taatu wallaalti jirti biltsiginnaan. Maaliif? Rakkoon isaanirra ga'e kun rakkoo hamaadha. Waraqaan filannoo irra deddeebiidhaan hin bahu. Bisamata akka ba'ama sayachi mootu gara biraatii fiduun ulfaata. Yoo gara biraatii kan fidan taate immoo waraqaan isaanii argite filannoon isaanii soba ta'uu hubatta. Maaliif naan jedha? Filannoon baay'ina uummata gandaatiin oomishama. Kasanirraa hafe yoo baay'ina qabaate yoo akka tasaa sagalee isaanii caalame achi itti dabalatuuf ol kaa'atanii jechuudha. Nataazaba waan kana. Yoo amma shawaa lixaa fi naannolee iddoo wbon gubde kana deebi'anii kaardii san kennuu kan danda'an taate, kaardii san achitti fiduu kan danda'an taate filannoo sobaa ta'u achi warraa hubadha. Maaliif ree? Waraqaan jiru gubateera kan biraa hin jiru. Tirfiin hin kaa'amu waraqaan filannoo. Waraqaan filannoo nama tokkoof tokkotu oomishama lama hin jiru. Seeruma Itoophiyaa keessatti seeruma addunyaatti akkas. Yoo onlaayinaan filatte jechuudha. Onlaayinattuu iyyuu namni tokko nama tokko ishaaraa kan ittiin filattuuf namni tokko nama tokko filata. Argitanii? Kanaaf wbon jajjabeessaa jedha. Oromoo kan qabbaneessu akka aannaniitti. Oromoo tanan ceessa kan jedhamu akka aannaniitti. Wbon fi wbon qofa arginee jirra kana. Mootummaa dhufaa darbee arginee jirra. Abiyyis ji'a waggaa takkas ta'u nu bilisoomse arginee jirra. Bilisummaan inni gaafa nu bilisoomsee sunu duubnisi fokkattuu turte. Sini galee? Bilisummaan ta'an jirtuu fi tan dhuftus yoo ta'es dhiiga uummata Oromootiin tan dhuftu tuni nama Oromoon bakka buufatee yoo dhufte qofa. Nama ofiin of bakka buusan malee faayidaa tokko hin qabu. Abaa ummaan odoo injifatte. Fakkeenyaa abaa ummaan odoo injifatte. Nama sabni bakka buuse bakka sayyoon bu'in Oromoon hin bilisoome yoomiyyuu. Bilisummaa jechuun bar dhaabni yoo injifatee si bulchuu miti dhaabni ati jaalattu. Dhaabni saba jaalatu injifatuudha bilisummaan dhaaba saba jaalatu. Keessumaayyuu namni mootii ta'u sun, namni mootummaa ta'u sun nama sabaa ta'uu qaba.
Abiyyan fakkeenyaaf waggaa 5 kana bulchuusaa shuuriidha. Maaliif? Filannoon feekidha. Hin jiru filannoon dhugaa kana hundi kennaa keessa kennatti hin beeku. Yoo Rabbiin humna nutti godhee yookaan balaa wayiitiin asii isa nurraa fuudhe malee filannoon tapha geemii argitee waan daa'imman gisee waan wayii waa itti kennitee hodhuumee waan kana jetteen kijibdu sana argitee waan akkasiiti. Amma dhugumam filannoon kun dhuguma Rabbiititti. Atama filannoo seentee dhaaba biraa filattee mana sanii gadi baatee hin jiraatta. Mee warri mootummaa deeggarta yoo jiraattan deebinaa deebisa. Dhuguma Rabbiititti. Ani bilisiginnaa dhiisee dhaaba wayii keessa korojoo kaayee achii gadi ba'ee nagaan hin gala. Hin jira waan akkasii. Amanamummaa akkasii qabdanii filannoo adeemsiftu. Amanamummaan akkasii hin jiru taanaan maaliif filannoo adeemsiftaree? Faayidaan kee maaliree? Moo eenyuun na jaalataa? Eenyuun na jibbaa adda baafachuuf? Duraan arge. Kan amma dura filadheen beeku. Maaliif umriin koo gaafa sanitti hin geenye waan ta'eef filannoon umrii 18 ol ta'uu qabda hin geenne hin filanne. Amma warra filatu kanarraa laale. Nama paartii wayii biraa filate wayii hin arge. Achi hin galle. Achumatti qab godhanii dabarsanne wannotti xoollaa itti mana waraanaa jechuudha. Mana hidhaa leenjii waraana xoollaa jimmaan. Ammaa miti beeka bara wayyaanee sani dabarsa. Maalifi maanuu filannee filannoo jettanii diin achi hin kenne suni maali faayidaan jedhanii kaachi cinaa sun ta'a. Warri taajjaabillee jira taajjaabii warri jedhamu. Afuura takkanu fursan. Ammas sitti hin dubbannu gizee asii deemte dachees nyaachifnanii warra taajjaabii sanillee. Itti man. Zaahiruma itti man. Ati fotomaaf maqamaaficha achi taa'e fakkeessi ani. Filannoon Itoophiyaa filannoo akkanaati. Argitanii mi? Hayti hin jirtu keessumaayyuu dachee Afrikaa garagaratti filannoo adeemsifnaa filannoo wanni jedhu kuni abjuudha. Mootummaa marra jiru santu injifata. Maaliif? Namatu filatee osoo hin taane dirqamatu achi kaayisiin jedhee namni waraqaa asii kenne bakka sani suuqita achiisan jeesee ajajumaayin barreeffamni jira bara ofii. Bara dursan kinniisadha. Kinniisa maal isaa opiidiyoon. Kinniisa bakka kinniisaa san kaasiin jettee sitti himti. Bakka fardaatu jira. Bakka harkaatu jira. Qinijjiitii jira. Waa baay'ee jira ture duraan. Bakka san kaasiin jetti. Kana jechuun maal jechuudha? Filannoo wayituu hin jiru jechuudha. Kanaaf ummanni kenna hin shawwadaminaa. Waa'ee filannootiif yoo isin cinqan cinqii keessan galina waan isaan isin jedhan godha. Maaliif beekamaadha akka kijibatte filannoon kun feekii akka geemii ta'e. Lubbuu keessanii wareegina. Saba keessan eenyummaa keessan keessa keessanitti qabadhaa guyyaa ol baasaa jedhamtan ol baasaa bas. An dhugaa isinii dhaama lubbuu namaatti akka baduun barbaadu. Lakki filannoo kana kabira filadhettee lubbuu kee hin balleessin. An dhaamsi kiyya guddaan waanuma biltsiginnaa masanuu filadha. Beekamaadha ka. Yoo asin filatin lubbuu kee baasurra sobdeetuma silaa inni filattee waattee waan darbuun isaan oolleef dhiisa ofirraa. Guyyaan aarsaa itti kafaltan guyyaa biraati. Guyyaa filannoo kanaa miti. Uummanni Oromoo ganaa qabsotti bifa haaraan ol ka'u waan deemuuf yeroo sanitti deebitan waan ta'eef yeroo sanitti dhaqqabdan waan ta'eef lubbuu keessan nama bilaasha hin godhina. Hin azzabsina. Mee uumama barbaade nu haa godhanii beekamaadhaan filannoon jiraatee jiraatuyyuu baatee jarran maruma jirti. Gadi hin dhiiftu odoo parsantii namni takka odoo filatuu hidheefu amma gadi hin dhiiftu isaa kan. Humnaan malee tolaan gadhiisaa hin jettu jarri. Humnaan mootuu gadhiisisuudhaaf woboo teessan jabeeffadha. Bakka jirtutti woboo jabeeffadha. Abdiin sabaa isaan. Isiniif daaraa keessa, awwaara keessa, rooba keessa, dhagaa keessa bakka hunda jiraatanii jechuudha. Malee dantaa akkanaaf sii kana bakka yookaan diyaaspooraa ta'e yookaan daldalaa ta'e yookaan hattuu ta'e yookaan duriyyee ta'e jiraachuu hin danda'a. Dhiiga isaa kan wareegee kennuuf jiruun itti hadhaa'ee miti. Namni jiruun itti hadhaa'e makkalaaqayaa seena malee woboon seenu. Namni jireenyi itti hadhaa'e makkalaaqayaatti of gata malee wobootti hin taru. Kana isin idaamaa egaan daawwattoota hordoftoota keenya Unready Adam TV qophii hanga mana waliin gootaniif galatoomaa isiniin jedha. Akka tasaatitti namoonni YouTube channel kiyyaaf haaraa taatanii dhuftan yoo jiraattan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Viidiyoo keenyas like gochuun hin irraanfatina. Akka viidiyoon kiyya yeroo hedduu deddeebiin isin bira ga'uuf jechuudha. Dhaamsa qabdaniif koomentii gochuu dandeessanii odeeffannoo keessanis bifa adda addaatiin nuuf erguu dandeessanii turtii gaarii naaf qabaadha.
isin jaalladha isin kabaja ilmaan ayya nagaaf buna dhabina ciao